Hordoftoota Sanyii Akaadamii akkam jirtu nagaa keessanii ani barsiisaa Nagaasaa Sanyii Akaadamii irraa guyyaa har'aa kanaa barnoota lammummaa fi naamusaa yookaan Moral and Citizenship Education boqonnaa lama barnoota isa dhumaa qabadhee dhufeera. Warri chaanalii kanaaf haaraa taatan yeroo viidiyoo kana ilaaluu jalqabdan laayikii fi sabskiraayib gochuudhaan dursitanii immoo miseensa taatanii kan jirtanii laayik gochuun comment gochuun share gochuun akka isin Sanyii Akaadamii bira dhaabattanii dabalataanis egaa notification batanii cuqaasuudhaan yeroo yerootti viidiyoon Sanyii Akaadamii irratti olfi'amu akka isin dhaqqabu akka gootan isin qaabsisa. Kana jecha kallattiidhumaan gara barnoota keenya har'aatti ni darba. Barnoonni har'aa kan nuti ilaallu waa'ee non-normative ethics'ti. Gama biraatiin meta ethics isa jennu sana armaan duratti waa'ee normative ethics ilaallee turre keessumaa tiyoorota yaada garaagaraa qaban kan akka utilitarianism kan akka deontological ethics normative ethics jalatti ilaalleerraa virtue ethics ilaalleerraa divine command theory ilaalleerraa baay'ee isaanii ilaalleerraa amma immoo non normative warra ta'an ilaalla. Keessumaa gabaabaadhumatti meta ethics ilaalle jechuudha. Har'a egaa meta ethics kun maali? Meta ethics maali isa jedhuufi meta ethics kan inni deebisuudhaaf gaaffii inni deebisuudhaaf yaalu gaaffiiwwan armaan gaditti ibsaman fakkeenyaaf good jechuun maal jechuudha? Right jechuun maal jechuudha? Justice jechuun maal jechuudha? Hiikaawwan termoota kanaa gaafachuudhaan deebii kana itti kennuuf yaala. Gama biraatiin waan tokko gaarii yookaan sirrii kan godhu maaltu isa sirrii godha? Ta'ii tokko yookaan gochaa tokko maaltu gochaa sirrii godha yookaan gochaa gaarii godha? Moral realizimiin dhugaadha moo dhugaa miti? Gama biraan moralitii inni jennu kun hir'isuu ni dandeenya sadarkaa inni jirurraa gadi buusuu ni dandeenya iyyuu jedha. Gama biraan cognitive beekuu hin dandeenya, hubachuu hin dandeenya, waan sammuu keenyaan beekuu dandeenyu, seensi gochuu dandeenyudha kan jedhu. Kan biraan overriding kana jechuun murtoowwan murteessinu kamirrattiyyuu murtoo murteessinu kamiyyuu yookaan gochaa goonu kamiyyuu hojii hojjennu kamiyyuu override gochuu danda'a, irra aanuu danda'a isa jedhu. Intrinsic value inni jennu kuni gatii inni jennu kun inni dhuma jira intrinsic kan ta'e ofiisaatii of danda'e kan dhaabbatu independent kan ta'e dependable kan ta'e out of human control kan ta'e gatiin waan tokko independent kan ta'e vaaliiwwan jira isa jedhu. Yookaan wal bira qabnu normative ethics'n kan inni discover godhu qajeelfamoota waliigalaa moral practice ittiin ilaallu irratti xiyyeeffata. Qajeelfama waliigalaa yookaan jennu seerota safuu seerota ethicsii isa jennu sana. Meta ethics'n garuu gama biraatiin kan inni irratti xiyyeeffatu gaaffiiwwan wantoota armaan gaditti tarreeffaman kana deebisuudha. Xiyyeeffannoon isaa jechuudha. Tokkoffaan meaning yookaan hiika jechuutaati. Moral haasaa morality keessatti discussionii morality keessatti semantic function yookaan hiikaan gaheen hiikaasaa maali isa jedhu. Maal jechuudha? Haasaa morality keessatti marii waa'ee morality goonuu keessatti dhugaa jiru, reality jiru state gochuudha moo gama biraatiin immoo non fact sirrii reality kan hin taane faaktii kan hin taane gahee biraa qaba hiika yookaan kenninu isa jedhu. Kanaaf amma meaning of moral discourse hiikaa marii yookaan haasawaa morality irratti xiyyeeffata maal jechuudha isa jedhu. Kanaaf moral discourse'n tokko haasaan morality nuti goonu tokko dhugaa jiru state godhamoo dhugaa kan hin taane illee state gochuu danda'a isa jedhu. Inni biraan metaphysics'dha. Metaphysics'i
waa'ee being'iti, it is a study of being kan qo'atudha. Kanaafuu moral facts dhugaan yookaan faaktiin moraalitii hin jiraayu wanti faakti ta'e tokko yookaan amalli moraalitii faakti kan ta'e tokko jiraayu isa jedhudha. Yoo jiraate maal fakkaata faaktiin moraalitii kuni isa jedhu. Wal fakkaatu moo faaktiiwwan garaagaraa jira. Amma moral realitii moral faaktiin kun tokko qofaa miti. Wantoota garaagaraa wajjiniin dhimmoota hawaasaa garaagaraa wajjin wal qabatu waan ta'eef moral faaktiin kun wal fakkaatu moo propertii biraa yookaan faaktii biraatti reduce gochuu dandeenya xiqqeessuu dandeenya iyyuu isa jedhu gadi buusuu inni ilaaluu hin dandeenya faaktii isa tokkorraa gara faaktii isa gadaanaa tokkotti gadi buusuu hin dandeenya. Are they reducible or xiqqeessinee gadi buusnee ilaaluu hin dandeenya isa jedhu qaba jechuudha of keessaa. Kan biraan epistemology and justification karaa sanaan inni ilaala. Epistemology jechuun gaa tiyoorii beekumsaa akka inni ta'e the study of knowledge waa'ee qo'annoo beekumsaa akka inni ta'e beektu yaada. Kanaafuu moral knowledge beekumsa moralitii kan jennu ni jira isa jiru kaasuudhaani dubbataa. Akkamitti immoo moral judgmentiin murtoon yookaan firdiin moralitii nuti goonu sun dhugaa ta'uusaa yookaan soba ta'uusaa akkamitti beekna isa jedhu gaafata. Gama biraan immoo akkamittiin moral knowledge keessatti fakkeenyaaf amma moral knowledge beekumsa qabnu sanaan claim yookaan goonuu yookaan argue goonuu yookaan defend goonuu yookaan sana akkamittiin justify goona. Beekumsa moraalitii sana qabaachuu keenya akkamittiin justify goona gabaabumatti isa jedhu of keessatti qabata jechuudha. As keessatti kanaafuu epistemological justification irratti xiyyeeffatamee ta'a ethicsii jechuudha. Gama biraan phenomenology. Phenomenology jechuun is a phenomena ta'ii yookaan about some subject or some creation. Kanaafuu moral quality qulqullinni moral quality kuni akkamittiin namicha yookaan ejentii moral actionii akkasumas moral judgmentii godhu sana keessatti bakka bu'uu danda'a. Qulqullinni moralitii sunii muuxannoo namticha moral judgmentii godhu sana wajjin keessatti akkamittiin bakka bu'ee ilaalamuu danda'a jedha. Moral realitiin kun qualitiin kuni addunyaa ejentii kanaa ala ta'e keessatti argamamoo mul'atamoo ejentii muuxannoodhuma ejentii sana keessatti namicha moral judgmentii godhu sana keessatti arguu dandeenya. Isa jedhu kana gaafata gama phenomenolojiitiin jechuudha. Inni biraa moral psychology dha. Moralitiin egaa something right or wrong waan jennu sana psychology'n immoo damee saayinsii kan waa'ee sammuu namaa qo'atu waa'ee behaviourii namaa qo'atu waan ta'eef sana wajjin wal qabata. Kanaafuu kaka'umsa egaa as keessatti gaaffii inni gaafatu maal jedhaa? Nama moral judgmentii taasisu tokko yookaan moral judgmentii dabarsu tokko akkamittiin motivational state isa haala inni keessa jiru kaka'umsa isaa fi moral judgmentii inni godhu akkamittiin wal bira qabuu dandeenya. Kaka'umsa qaba moo kaka'umsi namicha sanaa moral judgmentii sanaatiif sababa ta'eera moo namichi moral judgmentii kana godhu kuni osoo kaka'umsa hin qabaatiin motivated hin ta'in waan sana hojjetee isa jedhu qoratee bira ga'uudhaaf metaaetiksiin karaa moral psychology kana ilaala jechuudha. Gama biraan moral judgmentii kana gochuu yookaan raawwachuu fi moral judgmentii kana
gochuudhaaf immoo akkaataa inni itti prescribe godhu akkaataa inni kallattii argisiisu yookaan prescribe godhuun gochuu gidduu maaltu jira jedha. Moral judgmentii gochuu fi yookaan hojii raawwachuu fi kaka'umsa akkaataa moral judgmentiin sun ittiin godhamu sanaan gochuu gidduu walitti hidhaminsa maaltu jira waan jedhu sana. Kanaafuu walitti hidhaminsi moral judgmentii godhuu fi motivated akkaataa moral judgmentiin sun godhamu prescribe godhu yookaan qajeelchu sanatti gochuu gidduu garaagarummaa walitti hidhaminsa maaltu jira jedha. Inni biraan objectivityidha. Objectivitiin kun egaa fudhatamummaa walii gara beekamtii jechuudha. Moral judgmentiin kun correctidha moo incorrectidha? Moral judgmentiin nuti goonu kuni kan moral judgment really be correct or incorrect ta'uu danda'amu hin ta'u. Amma dhugaa soba jenna. Akkasuma moral judgmentiin correct ta'uu danda'a, sirrii ta'uu danda'a, sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Gama biraan moral truthii find gochuu hin dandeenya, argachuu hin dandeenya, irra gahuu hin dandeenya. Isa jedhu kanaan gaaffii gaafata. Gama biraa egaa isaan kun amaloota karaa ittiin metaetiksiin waa'ee morality, moral judgmentii fi moral termoota kana qo'atudha jechuudha. Metaethics is not about what people ought to do. Metaethiksiin kan inni qoratu egaa waan namoonni gochuu qaban isaanirraa eegamu osoo hin taane kan inni qo'atu it is about what they are doing when they talk about what they ought to do. Kanaafuu yeroo waan kana gochuu qabna jedhanii dubbatan maal akka isaan godhan kan qo'atudha malee waan isaan gochuu qaban waan isaan raawwachuun irraa eegamu sana kan qo'atu miti. Kanaafuu waan kana gochuun dhugaa dubbachuun narraa eegama yeroo jedhanii maal gochuuf jedhu isa jedhu sana ilaala malee waan isaan gochuu qaban sana irratti hin xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf I am obliged to do something good yoggaa jedhu namichi suni something good inni jedhu sun maali isa jedhu kana qoratu malee he is obliged to do something good waan jedhu kana hin qo'atu jechuudha. Kanaafuu gabaabaadhumatti metaetiksiin waa'ee termootaa fi konseptii itikaal termootaa kana qo'ata jechuudha. Egaa gabaabaadhumatti guyyaa har'aa kana waa'ee metaetiksii irratti dubbadheera. Metaetiksii jechuun qorannoo moral termootaa fi moral judgmentii akka inni ta'e malee waa'ee normative expression irratti kan xiyyeeffanne ta'uusaa lafa kaa'eera. Egaa wantoota karaa ittiin inni moral judgmentii fi moral termoota sana qo'atu immoo hedduu isaanii tarreessee lafa keenyarra. Egaa hubannaa gaarii argattaniitu jedheen abdadha. Kana jecha barnoota kiyya guyyaa har'aa asirratti xumura. Ammas irra deebi'ee wanti isin yaadachiisuu barbaadu sanyii akaadaamii sababii gochuun, laayik gochuun, koomentii gochuun, sheer gochuun akka bira dhaabbattan. Kana jecha amma sagantaa biraan walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Galatoomaa.